والله ككدي سنتي ما نمني فيديو كان أرجع أنا ما تبي روبر عليها أني جولي أورومو سنتان والله جولي حبشة وجولي سبب جولي أمارة تجري غراقي وسوقافة دي بري ميلين تو كسي بدا سنا نانجرني فولو كما دي بشان قف انا رابر بادني فولو كو داسو جري والله ناغوت والله ككدي سنتي مناغوت وانم نيجن جولي حاسدي زين كده تنكزي يجلال ميقنيا نقرسو جولي اورومو تنيچا اني اكا اورومو نم نيكن حاسدي تيلهم بيغا اكا غدين نمال لين بربان اكا ارغتو نمال لين بربان اكا ميدمو نمال بربادن اكا كيجيما في اجندا قف oso agenda gandumma hoytaati oso agenda amantii taati oso agenda saba wal qooduu taati oso agenda waani dhiiraa fi dhalaa oso taati isni gale oso agenda qullaa viidiyoo dhalaa hoytaati akka oromoon irratti tarbarrabee waan dhodhii fi dhoqqee akkana laaqatu ni beeka bareecheesa leannahu sadarkaa kana gadi bu'uu waan hin barbaanneef an chaalenjii akka kanaallee hin fudhadhuu ture jecha garuu wama baatanii fi wama taatanii isin laaluudhaaf as biratti waan tokko kiliir godhee wallahi kakadhee isinitti hima namni viidiyoo kana argitan namoota biroo biraallee ga'a أني جولي أورومو سنتان والله جولي حبشة وجولي سبب جولي أمارة تجري غراقي وسوقافة دي بري ميلين تو كسي بدا سنا نانجرني فولو كما دي بشان قف انا رابر بادني فولو كو داسو جري والله ناغوت والله ككدي سنتي مناغوت وانم نيجن جولي حاسدي زين كده تنكزي يجلال ميقنيا نقرسو جولي أورومو تنيچا وان فيمسوني بيبكموني وانا ميديا كنرا كغافو سو ديم جراتاتي امو ميسنجر نما ميسجين اولغوتا كدتو يچال غافا ديم جرا سو تاتي فيديو رفته كيسان گيمي قبا چالنج قبا مال قبا اسيم بو مدر لمانيولا مالت نو سيغله اوسو غافا ديم جراتي فيديو رفته نما كدتي ريلي بر مليون تو كسال بادا فولو يوغوتن مدر كيسانا مولو حاسدي يجلال ارغدي akka oromoon nama oolmaa isaa oole hin beekne ayinaa bareechee beeka sii galee haasidii walaa feemasii maalli maleetti lammaanyiin asirraa perper jedhaa ooltutuun hundi dalagattee guyyaa takka gabbaatee kan nyaanne kadhattuun yoo achi deemtee viidiyoo takka dalagdee kadhaafuu asirraa iyyaa ooltanii viidiyoo tokko dalagdanii nasiree adoolati fooloo godhaa chaalenjii birrii miiliyoona tokkootu dhiyaateef anaayyuu miti amaarruu sin taasisabdi tigreenuu sin taasisabdi tabni biraatu jecha leannoo akka haasidii taata waan beektu jecha miqqanyaa akkas nufii keessanii walitti taata waan beekaniif silazii an waan oromoof godhe yoo jiraate oromoo waan ta'eefi dhaloota haarayaa waan ta'eef waan godhuu qabuuf godhe ittiin boona oolmaan an kaleessa saba kiyyaaf oole imimmaan kiyya kan miidiyaa kanarra taa'ee an saba kiyyaaf boo'e beelaan an nyaachise rakkataan an obaase rabbiin na qarqaaree na utubee sadarkaa amma irra jiru kan na gahee jira osoma moortuu hin hora abbaan horuu jedhan isin garuu hin fakkeessina kaleessa dhimma jaarsaaf jaartii jidduu seentanii ebaluun ajjeese ebalu asiin buuse ebalu asiin baase jettanii gizee kijiba alwaa ooltan sana sirraa har'amee waan isin ilaallatu kan isin hin ilaallanneefi waan seerri furuu danda'uu fi waan mootummaan gochuu danda'u keessa seentanii kan boxoboxaa baatan dhimma isin ilaallatu fooloo godhaa isin hin jedhani maan goone maatu isin irraa badan isin galee osoo qullaa dhaltu wayii isinii fidanii dhufani wallaahi aziim ila dhugamatti nama gubaa bara oromoon kun kijibni keessan jechaa si galee dhugamatti ummata bakka qashin dhugamatti wanti isin hojjettan hundi waan nama aarsu jira dhimma nama jiruutu osoo anarra lubbuun jira okay fast delivery challenge birrii miiliyoona tokko dhiyeessan nasri anolee badhaasna fooloo godhadhan fooloo attaa darbu maaltu isin irraa irrata dhimma nama du'ee keessa seentaniitu laaqaa ooltanii isinii galee sabni biroo namni isin laalu an challenge kanan guutaa maa fakkeessa ummanni keenya kun ka jedhu tokko isa lammaffaa yaa hin beeytan hordoftoonni kiyya walakkaan warra gara soddaa kana ijoollee habashaati biyya kana keessatti illee qilleensa irratti illee walitti ka dhiyaannuun hin beeytan alama jaran saalfadha dhugamatti jechaadha maaliif oromoon saba guddaadha ummanni asirra jirullee baay'eedha anillee ammoo oolmaan kiyya ijoollee kiloo hin beeytan biyya kana keessattuu ijoollee hiriyoota kiyyaa walakkaan ijoollee isaaniiti dhagaanii jiran chaalenjii kana gaafa ijoolleen naa kennitu afaan oromootii fi afaan amaariffaatiin kennan viidiyoo lama dalagan jecha tokko afaan oromootiin dalage tokko amaariffaan dalage anillee afaanuma lamaaniin dalagee takka biyyaallo jedhaa achi deebise isinii galee namni meeqa naa dawwalanii ijoolleen beekama warraa miti yetaallee qeerrooch eessa jiran qeerroon keessan yeroo kaan akkas jedhan sun eessa jiran intinaa yetaallo jedhanii intinaa kenna miqqanyaa kanneen lallaakaanii beeytaa sii galee wallaahi keessan na gaafatan
Ana ajandaa kana dhiisee wallaahi hin beeku. Ila Ijoollee gadi nurraa qabaabsi nutu dubbata. Sakalli soddomannaa hafeen nama afaan itti qabdee gaaffii nu gaafatte. Keessaan dawwalanii yeetaallu nantina jedhanii azana godhanennaan saalfadhaa dhagabbee viidiyoo dha. Obboleessoo dhaggeeffadhu namichatti gaaffii nu gaafatte waan ta'eef akka uummataatti deebisuu dirqamna jechuudhaan bakka obbo jechuudha. Namichatu gaaffii jalqaba nu gaafatteef jechuudha. Gaafa du'ee minaamin jettee miti. Namichatu sakandii soddomannaa hafee afaan itti qabdee fixadheen dhaabbadha. Namichatu hindiidhaa ka'ee Itoophiyaa deeme daawwachuudha. Achumaan maalii kunii jennaan haawus jedheen Ingiliffa gaa namni na caala dubbatu hin jiru hin beektu. What is this jennaan haawus jedheen Ingiliffaan isin danyaadhaan isin haasaa namichi. Amma inni daawwachiisu kun what is this jennaan maqaabir jedheeni Ingiliffaan. Maqaabir jennaan what is maqaabir jennaan walitti mani qabri Finfinnee magaalaa annuura Oromiyaa walakkaa keessatti qabriin kun hundi dhaabataa jedheeni jennaan eeyyee jennaan. Maal akka hindi biyya keenyaatti gubdanii gattanuu lafa hektaara meeqa qabrii gootanii lafa keessuu jedhee namichi inni daawwatu kun jennaan waan akkanaa dhaabe jedheen tokkoffaa amantiin keenya nuun eeyyamu lammaffaa immoo biyya keenyatti faallaa biyya keessaniitii jedheen maali jennaan biyya keenyatti namni yeroo jiru yoo inni hojjechuudhaa jedhe akka inni hin hojjenne yoo inni guddachuudhaa jedhe akka inni hin guddanne firaaf ormaan mataadhaa gadhahamee mootummaadhaan hidhamee dararamee azabamee biyya lafaarra kan hin jiraanne godhamee ka'e gaafa inni tamaarree moo bakka kanaa mannaa jedhee of ajjeese kabajamee diinni isaas firri isaas walii wallaalamee lafarra gangalatamee baamee kabajaan geeffamee dhageesse qabbaramaa du'aan kabaja qabaa jedhee namichi jedhan qissaa wayiiti. Wantattiin dhugaa fakkaatti yeroo jirru waa walitti manne waliin nageessifannu liqimsaa yeroo immoo namni du'e anuma halkanii guyyaa gadi ba'anii jaarsaaf jaartiidhaan arrabsaa oolan namni na caala gangalatamuuf hin jiru tun ka'e nama du'e hin du'an immoo. Jadi apa tuh? Alaan ligaaduu uma beeku haa tuffatu. Jira garuu jirta maa achuma miuti qabate hoo? Duuni ammallee jira. Bakka du'aa san turifachiise. Bishaan dhugaara. Dabaree fudhaa laanan jira. Tokkummaa tajaajilli si Amadii dabarse. Ara yemmachiishi biraazan. Ayyee galatoomaa taraa eeggataa irraa mubaarik akka xaabiyaan irraa ceetti dhiisuu didee dubbate galatoomu. Waa'ee viidiyoo keenyu kee gaafan arguan akka mataa kiyyaatti osooni ati utuun sitti himin nan gammade utuu adda baafadhe iyyuu finne yeroon sheer godhu feesbuuka kiyya jala sirraallee addan baafanne namni sababa fooloo nama godhuuf qaba jechuun Oromumti hin godhamne jiraachuu danda'a namni hin godhamne. Akka gandaatti maqaa gandaatiin gandi maqaa keetiin xuraa'e wayiin jiru ajandaallee akka keenya waa waliin dhaateellee wantati hojjetaa jirtu wanta badaan hin jiru waan Oromoo yeellaayisuuf waan Oromoo hubachiisu keessatti wanta hirmaatte hin jiru wanti fooloo si godhamuu qabuuf sida. Namni Oromoo hubachiise yookaan yoo Oromoo yookaan amantaa wayii balleesse yookaan Oromoo hubachiise oo godhamuu dhiise samma kana badaa namatti hin dhaga'amu. Kanaaf wannas hojjetaa jirtu wantoota ijoolleen dhaloonni namoonni sii gadi akka kiyyaa fakkeenya sirraa fudhatan miira tasgabbii hubannaa adeemsa gaarii nama sirraa hubachuu danda'an. Nama kanaa kana immoo cimsanii fooloo godhanii waan hin eenyu godhamuuf hojjechuun gaarii. Angaafan argu amman viidiyoo hojjedhu tan sardame hojii dhiiseen dhufe hojjedhu an argeetan malee namni wayii na dura hojjete hin jiru viidiyoo sana jechuudha. Namni na dura si hojjete hin jiru. Nan saffise baay'ee hojjedha kutee dhufeen hojjedhe viidiyoo miira keessa galee maaliif kunumti badhaafamu hin jira jedheetan jechuudha. Baay'ee itti gammade. Kan jira sana yoo ilaaltu 400 guyyaa 4 keessatti guutan 400 guyyaa 4 keessatti guutan jechuudha kan Mansuur eenyu godhe sana jechuudha qopheesse sana irratti. Silaati miqanyummaa dhiisanii na jalatti viidiyoon hojjedhe nama 100 naannoo 200 siquti ilaali. Warri sun utuu miqanyummaa dhiisee dhaqee yeroo sana fooloo godhe iyyuu aga tokko sochoosuu danda'a jechuudha. Asii fi asii akkas nasrii keenya si jaallanna jaalala dhiisaa bakka fooloo godhaa si jaallanna atakkasii jechuurra osoo fooloo gootee irra jajjabeessite irra bu'aa qaba. Namni tokko ammas si jaallannaadhaan soba lama balleessitu ofii keetti mataa keetti faasti diliivarii fooloo gootee ta'a kun gaaffii kee ta'uu qaba jechuudha.
hojii manaa kee ta'uu qaba. Amma dhumnee isaa waliin iyyinee anis Oromoo waan ta'eef Oromoo keessaa tokko waan ta'eef anis gochuun qaba jechuudha. Of ilaaluu qabna jechuudha. Ati mataa keetti goote inni sunis mataa kanatti godhee Oromoo kaanitti iyyuu danda'uudha qabna. Kanaaf namoonni faastilii barii fooloon goon hundi keessanuu dhugaa dubbachuuf naasiraan uree kuni ani akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Tarii Oromoon miqqanyummaan dhabu gammaduu dhiisuu danda'a akka dhuunfaa kiyyaatti gaafa chaalenjiin siru baay'een itti gammadee miiraan hin hojjedheetu viidiyoo koo argiteetti natti fakkaata. Miiraan hin hojjedhe miira gammachuutiin. Isa kanaaf ammas wanti dabalataa wanta hin jedhu kun kanuma utuu danda'ame yeroo akkanatti dubbattu kana faastilii barii akkaawuntii namni harka jiru sana utuu gastii galchitee asirratti namallee hubachiisaa deemte gaarii ture. Asirraallee namni qallaaliin dhufee ba'an jiru. Inni kaan taa'ee ilaalaa jira. Inni kaan immoo hin ba'aa jira waan ta'eef akkaawuntii faastilii barii sana utuu gastii irra galchitee namallee dubbachuuf hin dandeenye yoo ta'e iyyuu miyuutii qabatee akka taa'u utuu kana goote kana dhaamsan dabarsa. Inni dhuma ammoo Oromoon hundi keessanuu kuni akka Oromootti hojjechuu danda'uudha kan nu qabnu miqqanyummaa keessaa baanee inaaffaa miira jibbiinsaaf waltuffii keessaa baanee mataa keenyaan goonee fi guyyatti kun nanatte kana keessatti fooloo isaa sanaa guunnuufin waamicha akka Oromoo tokko ta'e isinii taasisu akkasii ulfaadhaa galatoomaa nan gabaabsaa xumure. Hayyo Ustaz, welcome Sheikh Ahmed. Takkana kennita. Okay, Abdul Qadir ishi dubbadhu dabarsan. Baay'ee so dhugaa yoo dubbadhe wallahi ani Nasriin wanni akkatti Oromoo komatee akkatti nama kamuyyuu waan afaan isaatiin asiin duran jedhee miira keessa seeneef waan Oromoo abdatuu fi waan Oromoo irraa waan eege dhabee fi waan inni illee Oromoof asiin dura waan namni tokko ta'u olitti ta'eef. An dhugaa yoo dubbadhe Nasriin ani feemas illee miti maal illee miti Nasrii an qaaman Dubaay dhaqee Nasriin miidiyaa irratti guyyaa takkaa lama sanuu waa'ee gargaarsati irratti gargaarsa gaafa Oromoon rakkattu maqaa isaatiin ani kennee in yaadataan gaafa birrii argate san illee geemii taphatee keessa jira. An achi dhaynaan tuffii dhabee Nasriin halkan guutuu bulee nama nan beene walgayii dhiisee walgayii odoo ta'an Sheekh Ahmadin jiranii amma guyyaa walgayii saniif Sumayyaa faa yoo yaadattan nama hagana gammadee walgayii sanis dhiisee nama hin holle nama uf hin tuulle dheengadda intalatti chaalenjii achitti goote san maqaa isaatiin foloo godhan amma kanallee akkuma inni waan godhee foloo godhe garuu nama kanaa hiwaanyina wali waanyinu waanyoon urata harreetii jedhan uranni harree yeroo hundaa waan itti fe'aniif achumaa coofila fayyuu hin danda'u. Please nama waanyina walillee waanyina wal guddisaa walaa guddifnu immoo irrallee hin galina. Nasriin waan isin nu abdateef waan Oromoo abdateef hagana haasa'e hagana jedhe jiruu isallee dadhabeeti miti nama akka gaarii jiraatu qaaman argine nama ammallee namaaf rakkatu namaaf bakka qabu nama kamiyyuu. Nama warra kaaniifuu gadi ba'eet dalagaa ture. Kanaaf sittiin dhagaamini Oromoon please nama kana maqaa kennafuu warri achi ilaalu arguyyuu nama kana akka guddatu odoo laalan Oromoollee bakka isaa qaba jedhanii odoo bakka kennaniif yoonu bakka sanii dhabamnu ufuma tuffachiifne Nasrii miti. Kanaaf hadaraa isinitti haa ta'u atillee miira keessa galini Oromoollee waan hun jette jettanii irra galina ammuma foloo haa goonu warri hin godhinis. Irrattis warri miidiyaa irratti dhageettii qabdan waan kana facaasa fi akkasii Nasrii kiyya galatoomii isin hunduu galatoomaa baay'ee naasa'u nama na dura sheekatti jira. Kanarra wanni jedhu qabu garuu galata kee anaa miti rabbi si haa deebisu maal fakkeenya kan wanni kaaseef ati naa gooteef yookiin waan namni naan godhin naa gooteef odoo hin ta'in nama holle nama hin tuffanne nama addaan baasee hin haalle ta'uu kee si ibsuu fi galatooma dhiifama naa godhaa warri isin dura nama sheekaa seene. Ittiin dhagaami. Sheekh Ahmed Taala. Rafi Abba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abba wabsinaan akkam naguma? Jirtu. Alhamdulillah baga jiraatanii. Waan gabaabduun dubbattanitti waan ta'eef jechuudha. Maalummaa Nasrii viidiyoon an dalagarraa dhaqaa dhaggeeffadha. Abbaa biratti taa'anii dubbachuun
anaaf naan ta'u sirriin akkas jedhu as taa'ee dubbachuun naan ta'u viidiyoon an dalagerraa waan xiqqoo irraa beekurraa dubbadheera waa'ee isa waan xiqqoo irraa beeku waan guddaatu hin taane jechuudha. Sun san ituu sirriin amma gadi ba'ee ani gaaffii saba kanaan kan hin gaafadhu nama afaan kana dhaga'u kamiyyuu jechuudha saba kana ta'es saba kana ta'uu baates namni kunii ofiisaa gadi ba'ee waan kana challenge kana kadhatee fidate otuu ta'e kadhaaf dhufee asirra dhufee jennaan kadhaaf asirra dhufee kadhatamee dhufee hojjedhu argadhu hojjedhuutii waan kana hojjedhu waan kana sii goonaan jechuun akkuma hojjechiisaan tokko hojjetaa tokko waliin agreementii walii galee waan kana yoo goote kanatti sii kennama dalagaan kee ji'a keessaatii amma kanaadha amma kanaatti mindaa amma kana argattaa jiru kana duukaa tokkodha wanti kun jechuudha.